Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa jalatti boqonnaa 4 waliin jalqabne kan turre sirna lafee guutuu namaa kan jedhu waliin jalqabne turre dalagaawwan sirna lafee guutuu namaa kan jedhu irratti dhaabbanne jechuudha. Egaa yeroowwan darbanitti gosoota buusaawwan akkasuma lafeewwan gurguddaa sirna lafee guutuu namaa kan jedhu waliin ilaallee dalagaawwan isaanii kan jedhu irratti dhaabbannee ture. Har'a dalagaawwan isaanii irraa kaanee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa dalagaawwan lafee namaa maalidha yoo jennu jalqaba irratti kan dhufu sochiidha jechuudha. Sochiif lafeen keenya baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Sochii irratti baay'ee kan nu gargaarudha. Sochiin qaama kamiiyyuu qindoomina sirnaawaan lafee fi maashaatiin geggeeffama jechuudha. Lafeef maashaatu wal gargaaruudhaan akka nun sochoonu nu gargaaru jechuudha. Lafeen jabaannee akka dhaabbannu yeroo godhu maashaan immoo wal guttutuudhaan lafee sochoosuudhaan sochii uuma jechuudha. Akkasumallee qaama utubuudhaan qaamni keenya utubamee akka taa'u gochuudhaan ga'ee guddaa taphata jechuudha sirni lafee. Akkasumallee qaamota irraa balaa ittisuudhaan fakkeenyaaf sammuu keenya yeroo fudhannu sammuun keenya lafee buqqee mataatiin haguugamee argama jechuudha. Sammuun keenya buqqee mataatiin haguugamee argama. Kana jechuun yeroo mataan keenya rukutamu sammuun keenya kan rukutamneef buqqee mataatu haguugee argama jechuudha. Buqqeen mataa balaa irraa sammuu keenyaan ittisa. Akkasumallee ispaayinaal koordiidhaan immoo dugugguruu keenyatu haguugee argama. Akkasuma somba yoo fudhanne somba immoo lafee cinaachaatiin haguugamanii yookiin ittifamanii argamu jechuudha. Kana jechuun yeroo akka tasaa balaan mudatu yookiin yeroo waa'een rukutamuuf jennu fakkeenyaaf cinaachi keenya lafee cinaachaatiin sombi keenya haguugamee waan jiruuf yeroo rukutamnu jalqaba somba keenyatti tumbu'in dura lafee cinaachaatu rukutama jechuudha. Maaliif haguugee argama, sombaan haguugee waan argamuuf. Akkasumallee lafeen kuni dhiiga ni oomisha jechuudha. Dhiigni lafee keessatti oomishama. Seelonni dhiigaa dhuka lafee keessatti oomishamu jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabuma isaatti dalagaaleen sirna lafee maalidha? Sochiidha. Qaama ni utubu, akkasuma balaa irraa ittisu, seelota dhiigaallee ni oomishu jechuudha. Dhukkuboota lafeedhaan mudatan yeroo laallu immoo dhukkuboota gurguddoo sirna lafee yeroo laallu yookiin qindoomina dhabuu isaanii yeroo laallu jalqaba irratti cabiinsa lafeedha yookiin fractures of bone kan jennudha. Kuni sababa lamaan uumamuu danda'a jechuudha. Sababa fiizikaalaa fi akkasumallee dhukkubootaan. Sababoota fiizikaalaa yookiin stress fracture kan jennu kun maalidha? Sababa balaa tasaatiin yookiin kan akka tasaa kufuu, lolaan miidhamuu fi wantoota kana fakkaataniin yeroo mudatu dhiibbaa fiizikaalaa jedhama jechuudha. Yookiin stress fracture jechuu dandeenya. Dhukkubootaan yookiin pathologic fracture kan jennu immoo fakkeenyaaf kan akka kaansarii lafee fa'aa yoo fudhanne kaansariin lafee keenya yeroo seelonni keenya haala hin baratamneen yeroo wal horan garmalee baay'inaan yeroo wal horan kan uumamudha jechuudha. Kun immoo maal uuma? Cabiinsa lafeef lafee keenya saaxila jechuudha. Caawwee lafee yookiin caawwee fi osteoporoosiin kan jennudha jechuudha. Caawwee lafee dhukkuboota seelonni lafee haala hin baratamneen garmalee wal horuurraa kan dhufudha. Adeemsi kun lafee cabiinsaaf saaxila jechuudha. Akkasumallee haphachuu fi qallachuu lafee yookiin osteoporoosis kan jennu kana yoo ilaallu, osteoporoosiin yeroo lafeen keenya qabiyyeewwan lafee manca'aa yeroo deemnudha jechuudha. Osteoporoosis kan jennu kun lafeewwan keenya yookiin qabiyyeewwan lafee yeroo haala hin baratamneen manca'aa deemanidha jechuudha. Osteoporoosis kan jennu kun sababa kanaan immoo rukkinni lafee gadi bu'aa ni haphata, jabina dhaba, akkasumallee cabiinsaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Egaa osteoporoosiin kun lafee keenya maaliif saaxila jechuudha? Akka inni haphatu godha, akka inni jabina dhabu godha, rukkinni isaa akka gadi bu'u yookiin akka xiqqaatu godha jechuudha. Akkasuma kanaaf yeroo kun mudatu immoo lafeen keenya yeroo haphatu yookiin jabina dhabu yookiin rukkinni isaa gadi bu'u immoo cabiinsaaf saaxilama jechuudha. Kanadha jechuudha. Sadaffaa irratti immoo dhukkuboota lafee keessaa inni sadaffaan iddoo buusaatti lafeen wal gadhiisu yookiin osteoarthritis kan jennudha. Kun immoo bakka buusaatti morgi fiixee lafeewwanii wal qabatee irraa dhumuun yookiin cabuu irraa kan ka'e lafeen wal gadhiisudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha?
osteoarthritis yookiin iddoo buusaatti lafee wal gadhiisuu kan jennu kun bakka buusaa keenyatti fiixeen lafeewwanii sun bakka wal qabatee ture sanatti irraa dhumaa jechuudha. Buusaan lafee keenya irraa dhuma bakka sanatti yeroo bakka sanatti buusaa keenya irraati lafeewwan sun dhumu bakki wal qabsiisee buusaa jechuun maal jechuudha jenneera. Buusaan lafee wal qabsiisuuf fayyada jenneera. Yeroo buusaan sun immoo iddoo sanarraa dhumu maaltu ta'a jechuudha, wal gadhiisaa jechuudha. Buusaatu lafee sana wal qabsiisee ture, buusaan sun yeroo irraa dhumu immoo lafeen sun wal gadhiisaa jechuudha. Yeroo wal gadhiisu immoo ni cabaa jechuudha. Kanaafiyyuu miidhaa dhukkuboota akkas akkasiitu lafee keenyarraa gahuu danda'a. Kan itti aanu gilgaala 4.3dha. Gilgaala 4.3 irratti himoota armaan gadii kanneen sirrii ta'an dhugaa, kanneen sirrii hin ta'in immoo soba jechuun deebisi jedha. Tokkoffaarratti lakkoofsi lafee yeroo daa'imummaa irraa kan yeroo ga'eessummaatu caala jedha. Baay'ina lafee yeroo darbe akka ilaallee turre barnoota keenya yeroo duraa irratti baay'inni lafee kan daa'imummaa yookiin yeroo dhalatan jiru lafeen keenya baay'inni isaa naannoo 300dha jenneerra. Yeroo ga'eessummaatti dhufnu immoo yeroo guddataa deemnu immoo lafeen keenya 300 turan sun walitti dhufaa, wal qabataa, walitti maxxanaa deemu. Lafeen dura baay'ee ture wal qabatee tokko ta'uudhaan lafeen keenya 300 irraa gara 206tti gadi dhufa jechuudha. Gaaffii kanarratti immoo yeroo daa'imummaa irra kan yeroo ga'eessummaatu caalaa jedha lakkoofsi lafee. Kun immoo sobadha jechuudha. Yeroo daa'imummaa 300 kan ture yeroo ga'eessummaatti 206 ta'a. Kanaafiyyuu maalidha deebisa? Yeroo daa'imummaa keenya ni xiqqaata, yeroo daa'imummaa keenya baay'eedha, yeroo ga'eessummaa xiqqaataa dhufaa jechuudha. Akka kanatti ilaaluu dandeenya. Lafeewwan cinaachaa lammaffaarratti lafeewwan cinaachaa gama tokkoon lafee dugugguruu irratti qabatu jedha. Kuni dhugaadha. Lafeen dugugguruu keenya lafeen cinaachaa keenya gama tokkoon lafee dugugguruu irratti qabatu, gama fuulduraadhaan immoo lafee harmaa irratti qabatu jenneerra. Lafeewwan cinaachaa keenya lafee dugugguruu fi lafee harmaa irratti qabatu jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanadha. Gaaffiin itti aanu gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e kenni jedha. Sadaffaan caasaalee armaan gadii keessaa ijaarsa sirna lafee keessatti gahee kan hin qabne kamidha jedha. A. Maashaa. B. Lafeewwan mataa. C. Lafeewwan dugugguruu. D. Hunduu deebiidha jedha. Egaa yeroo darbe akkuma baranne yeroo darbe maal jennee irra ture, ijaarsa sirna lafee kan keessatti gahee taphatan kanneen akka lafee dugugguruu, lafee mataa, lafee harmaa, lafee harka keessatti argaman, lafee mo'oo, lafee gateettii jennee waliin ilaallee irra ture jechuudha. Asirratti immoo maal jedha? Maashaa as filannoo keessa kaa'eera. Maashaan ijaarsa sirna lafee keessatti gahee hin taphatu jechuudha. Kan gahee taphatu kanneen akka lafee dugugguruu, lafee mataa warreen jennu kanadha. Kanaafiyyuu kan gahee hin qabne maashaadha jechuudha. Arfaffaa irratti buusaawwan lafeewwanii ilaalchisee kamtu sirrii miti jedha. Iddoo lafeewwan itti wal qunnamanidha. Lafeewwan walitti hidhaman carraa socho'uu qabaachuu danda'u. Bakka buusaan jirutti lafeewwan carraa socho'uu hin qaban hunduu deebiidha jedha. Egaa waa'ee buusaawwanii yeroo darbe barnoota keenya yeroo darbe irratti akkuma ilaallee ture, buusaan maal fayyada jechuudha? Lafee wal qabsiisuuf fayyada. Akkasumallee lafee wal qabatan sun akka socho'uu danda'an yookiin akka walirra mucucaachuu danda'an gochuu danda'a jechuudha. Kun faayidaa buusaawwanii keessaa isa tokkodha jechuudha. Filannoo asirratti kan gaafatamne immoo waa'ee buusaa lafeewwanii ilaalchisee kamtu sirrii miti jedha. Ani iddoo lafeewwan itti wal qunnamanidha jedha. Kun dhugaadha. Bakki buusaan kan jiru iddootti lafeen wal qunnamanidha jechuudha. Barratti bakka lafeewwan walitti hidhaman carraa socho'uu qaba. Lafeewwan walitti hidhaman carraa socho'uu qabaachuu danda'u jedha. Kunis faayidaa buusaa lafee keessaa isa tokkodha jechuudha. Maaliif bakka buusaan itti wal qunnamanitti sochiin naannoo buusaawwaniitti yeroo lafeewwan walitti dhufanii wal qunnaman socho'uuf illee akka isaan danda'an buusaawwantu godha jechuudha. Caarratti bakka buusaawwan jirutti lafeewwan carraa socho'uu hin qaban jedha. Kun sobadha. Maaliif bakka buusaan jirutti lafeen keenya yeroo lafeen lama walitti dhufe yeroo wal qabatu buusaan gidduu jira taanaan lafeen sun akka socho'uuf akka fayyadu godha jechuudha. Kanaafiyyuu caan deebii hin ta'u jechuudha. Gaaffiin shanaffaan dhukkubni lafee sababa garmalee wal horuu seelotaan dhufu kami jedha. A. Haphachuu fi qallachuu lafee.
ba osteoarthritis, ca caawwee lafee, da cabiinsa lafee jedha. Egaa dhukkuboota lafee amma waliin ilaallee turre. Asirratti immoo sababni isaa maalidha? Sababa garmalee wal horuu seelotaan kan dhufu jenne yookiin kaansarii lafee jechuudha. Kana jechuun maal ta'a jechuudha? Kun deebiinsa caawwee lafee jechuudha. Caawwee lafeen garmalee wal horuu seelotaan kan dhufudha jechuudha. Kanaafuu deebiinsa caawwee lafee ta'a. Ja'affaa irratti gaaffii armaan gadii deebii sirrii ta'e barreessi jedha. Dalagaawwan ijoo sirna lafee guutuu namaa keessaa yoo xiqqaate 3 barreessa jedha. 7ffaan of eeggannoo sirna lafee guutuu namaaf taasifamuu qabu ibsi jedha. Egaa kana sirni lafee dalagaawwan isaanii waliin ilaallee turre. Sochiif inni fayyadu akka sochoonu godhuu qaamni keenya iddoo qabatee akka yookiin poosterii keenya qabaannee akka sochoonu kan nu godhudha. Sochiif illee nu gargaara. Dhiiga oomishuuf illee ni fayyada jennee seelota dhiigaa oomishuuf jennee waliin ilaallee ture jechuudha. Haala kanaan gaaffii kana haala kanaan hojjennaa. Gilgala 4-3 kutaa itti aanutti sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhu waliin ilaalla. Sirna bullaa'insa nyaataa jalatti caasaalee sirna bullaa'insa nyaataa, gosoota fi lakkoofsa ilkaaniillee waliin kan ilaallu ta'a kutaa itti aanutti. Kanneen kana kutaa itti aanutti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e egaa hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Barattoota baay'ee biraan geessisaa. Yoo viidiyoon kun baay'ee ilaalame dafnee kutaa itti aanu hojjennee waan isiniif gadhiifnuuf hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee viidiyoo kana kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuun, akkasuma yaada qabdan kamiifillee koomentii irratti nu beeksisuu hin dagatinaa. Chaanaalii kana barattoota baay'ee biraan geessisaa, beeksisaa jenna. Akkasumallee barnoota adda addaa saayinsii waliigalaa alatti kanneen akka herregaa, lammummaa, barnoota elementarii keessatti barataman baay'ee isaanii hojjennee waan isiniif gadhiisneerruuf chaanaalii kana keessa seenuun hordofaa. Viidiyoowwan baay'ee gadhiisnee waan jirruuf jechuudha. Hordofaa jenna. Galatoomaa.